Network ONN Tugas Gannusma irra jirtu akkam jirtu akka keessa jiru silaa namoonni beeknaa yeroo muddamaati. Yeroo muddamaati borummoo yeroo seenaa taati jechuudha. Kanaan wal qabatee dhaamsa gabaabaa tokko ilmaan Oromoo hundaaf maali fagoo osoo hin deemne dhiheenyumatti waan gartee mootummaa cehumsaarraa asitti eega mootummaan dargii kutee as eega wayyaaneen biyya qabatte waan ta'eerraan waan tokko akka yaadannootti tuqaalee takka kaasuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaan isinii hima bara mootummaa cehumsaa san dhaabbachaa jiru naannoleen adda qoodamtee siigaltee waa hundinuu addamuun muratanii naannoon Hararii tun akkamitti dhuftee Dirree Dhawaan akkamitti federaala taatee Jijjiga akkamitti Soomaaliyaa harka seente waan jiru namni beekuu danda'u qaba. Kun seenaadha beektaa waan namuu beekuu qabudha akka kiyyatti. Fakkeenyaaf gaafa Hararitti gartee mootummaa naannoo Hararii tana gartee utubuudhaaf wayyaaneen shira jalqabdu achitti lakkoofsi uummataa istaatiksiin Oromoon nama 30,000 ta'uu, Amaarri nama 60,000 ta'uu, Adareen nama 9,000, sabaaf sablammoonni kaan nama 7,000 ta'uu istaatiksii yeroo san himi. Saniifuu Amaarri biyya tana qabachuurraa lakkoofsa nama 100,000 takka ga'u Adaree tanaaf kanninee isaan akka naannoo saniin mo'atanii bulchiinsa qabaatan deeggarsa waan nuu qabaniif waan jirurraa wayyaaneen xaxa shira lafa keesse shira san karaa wachiisaa sana liifaadha. Kana godhuudhaaf sigaltee hundee ja'anii gartee aanaa hundee ja'amu hundanee ja'amu kannan Harariif aanaa kana keessa yoo xiqqaatte araddaa 17 jira nama 100,000 oli jira jechuudha. Atleast yoo xiqqaatte nama 100,000 ja'amee shalagame gaafa sana aanaa hundanee kana araddaa 17 jira nama 100,000 oli jira ja'amee yaadama. 100,000 sayyoo kanninee isaan 30,000 nama 130 ta'anii filmaa ta'anillee ni moohanii waan jiru lafa kaayamee jechuudha. Achirraa wanni kun yoo murtaa'e gaafa gartee galma Amiir Abdullaahitti Dr. Durriin faan mari'atan jechuudha. Hassan Aliiti hojii pireezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii. Hassan Alii kun silaa gabbahee waan tokko dubbate wanni kun yeroo seenaati. Seenaa tana difeendi godhuu danda'uu qaba turte. Seenaa Oromoo himuu danda'uu qaba ture. Maaliif? Dirree Dhawaan isaan fannifamtee federaala taate kasilaa filmaannii godhamee heddumina namaatiin waa hundinuu murtaa'ee Oromiyaa jala haaseentuu mircaa boordiin Oromiyaaf murteesse sababa isaatti fannifamuun isaa fi Abdulmajid Hussein wal dubbachuudhaan Dirree Dhawaan federaala akka taatu godhan eega Oromiyaaf murtooyte jechuudha. Sanis seenaadha. Harariis akkasitti ammaan istaatiksii isin saniin haala saniinii Harariillee utubanii Jijjiga immoo zamanuma san jechuu Dr. Dirriin faan iddoo ta'anii Hassan Ali pireezidaantii Oromiyaa wajjin galma Amiir Abdullaahi Hararitti mari'atanii bara 1980 jechuudha. Wanni murtaa'ee Jijjigaa tana magaalaa guddoo Somaalee haa taatu yeroodhaaf hanqa godeen elektirikaa silkii bishaan karaa misooma ni jiraami infraastiraakcharoota hanqa guuttatutti Jijjiga yeroodhaaf tubsuma magaalaa qubsuma naannoo Somaalee akka taatu yeroodhaaf ja'ameeti naannoo Somaaleetti kannan yeroo san gaazexaalee yeroo san irratti bahee jira reediyoolee gabaafamee jira reediyoo Hararallee ni jira reediyoo san keessaa dokumentii namni fuudhuu danda'u jiraate yoo nu baasan sila waan gaariidha. Gaazexaaleen yeroo san maxxanfame namoota dhuunfaa bira ni jira ammallee gaazexaaleen yeroo sanitti illee labsamee ture yeroodhaan kannameef Jijjiga mootummaa naannoo Somaaleetiif jechuudha. Lafa Somaaleetiif miti lafa Oromooti. Yeroodhaaf mootummaan Somaalee keessaa haa qubatuu ja'an hanqa godeen infraastiraakcharaan jabaatutti karaa silkii tirikaa kanneen hanqa jabaatutti jechuudha ja'ameeti. Saniifuu wanni kun seenaadha. Alla lafa Oromoo keessaa Oromoo baasu jiran Jijjiga lafa Oromoo taate Oromoon keessaa haa bahu keessaa bahi jaanii Oromoon dhiitamee ari'amuu jira jechuudha lafa Oromoo keessaa achi taa'anii nutti burraaqaa jiran walaloota akka jirataniin gaafa dura yaaddadhu. Habroo carcar Harar oborraarraa gaara mul'ataa fi Jijjiga jaarsoorraa ammaas Dirree Dhawaa Oromiyaa maraa baga nagayaan dhuftanii bakka jirtanirra. Habroof carcar Harar oborraarraa
gaara mul'ataa fi jijjiga jaarsoorra ammas dirree dhawaa oromiyaa maraa jira. Waan san gaa barsiistuu makkiyaafa gaafa dura nu goosisu ture. Akka gaafaan ijoolleetiin qabadhe. Jijjiga lafa Oromoo ta'uu waan inni qabadhe irraa garuu lafa Oromoo ta'uu beekamaadha. Seenaa jira. Gaazexaan labsamee reediyoo dabarfamee jira. Lammaa Magarsaa waan kana qoratee baasee seenaadha. Somaaleen goda deebuu qabdi jijjigarraa mataa si jijjigarraa ka'ee bulchiinsi goda deebuu danda'u qaba. Jijjiga lafa Oromooti. Oromoof deebuu qabdi. Lafti Oromoo hambaaf muramee kan namuu hin qabu. Oromoo diina heddummeeffachuu qaba heddummeeffachuu hin qabu. Garuu haqa isaa dhabuu hin qabu diinaan heddummaata jee. Ana kana yaadni kiyya. Oromoon haqa isaa dhabuu hin qabu diinaan heddummaata jee. Booroytu malee hin xayiloytu baga booroyti. Baga booroyte. Booroon nuuf gaariidha. Booruu booda immoo abshirni bariitii sanii dukkantii numa bariitii abshirni bariitii sanii jechuudha. Wanni inni muufadhu ani takka tana maaliif akka dhiyeetti nafuu ammaas ummanni Oromoo abadan hiikkachuu hin qabu hidhannoo. Hidhannoo hiikkachuu hin qabu. Qotee bulaan Oromoo hidhannoo hiikkachuu hin qabu. Oromoon gaafa mootummaa dargittis ni yaadama. Uummata Amaaraa hidhachiisanii Oromoo hidhannoo dhabuudhaan rakkina gama ba'aa kanaan mudataa ture ni beekama jechuudha. Uummanni Amaaraan qabu Oromoo fixuu maal akka ta'e ispeeshaalii warri dirree dhawaa ni beekan. Maal akka isaan mudatee jechuudha. Oromoo hidhannoo dhorkanii hamba hidhachiisuu maal akka miidhaafiti. Hussuu fi tussuu seenaa isaanii ilaaluu ni danda'ama. Tokko hidhatee tokko hidhannee sababa isaanii wal fixan. Qotee bulaan Oromoo hidhannoo hiikkachuu hin qabu. Ergaan tun Lammaa Magarsaa biraas gahuu qabdi. Seenaadha. Qotee bulaan Oromoo qotee bulaa Oromooti. Mirga isaa iftiisuu mirga qaba. Hidhannoo qabu hiikkachuu hin qabu. Hidhachuu qaba uummanni Oromoo. Qotee bulaan keenya hidhannoo hidhachuu qaba. Oromoon mirga isaa akkaataatti falmatuun falmatee ni deeffata waan hin oolle jechuudha. So nuti ollaafitti diinan goonuu maarree diinan goonuu jennee wanni mirga keenyatti dhabnu hin jiru. Sigaltee booroytu malee hin xayiloytu Oromiyaan lafa Oromooti. Oromoon Oromiyaa keessa jiru gayaadha Oromiyaa bilisoomsuudhaaf. Sigaltee warroonni ollaa nuutu walitti hafa. Ispeeshaalii uummanni Somaalee afaan tokko aadaa takka majority amantii takka waliin qabna. Seenaa bareedduu waliin qabna jechuudha. Lafa qubsumaatillee waliin qabna. Wayyaaneen boruu nu dhiiftee deemti. Nuutu waliin jiraataa kana beekuu qaban. Isaanillee ergaan tun isaan bira gahuu qabdi. Nuutu waliin jiraatu ammoo Somaalee wajjin. Kaleellee waliin jiraachaa turre walirraa fuudhaa waliif fannaa turre. So borullee nuti waliin jira wayyaanee irra waliin dhoytu ni deemti. Kana irraanfatinaa seenaa irraanfatinaa Oromoon tuttuqinaa jennaan Oromoon naman tuqu. Oromoon kasabaa sablammoonni isa keessa taa'ee bobbahee dalagatee galu. Oromoon duuda bal'aa qabaa ni beeytanii Oromoo hin tuqinaa. Oromoof tumsa tahaa guyyaan kun ni dabaraa jennaan isaaniif ergaa dhaabnaaf jechuudha. Sanirra kan dabare immoo diinni keenya guddaan nuti mootummaa wayyaaneeti. Mootummaa wayyaaneef irraa kaasuu danda'u qaba Oromoon. Nuti ummata akka ummataatti ummata Tigireetiif illee diinummaan qabna. TPLF murnaa bicuu ummata Oromoo gabroomsaa jiru hidhannoodhaan. Isaani diinni keenya san kaasuu qabna. Nuti Oromoon raayyaa isaa keessa kan jiru heddumina nuti ta'ee poolisa keessa kan jiru heddumina nuti ta'ee hawaasni biyya sanii jiraata heddumina nuti ta'ee diinagdeen biyya sanii Oromoo harka ta'ee anigaa dubbiin rabbi biraayisi garuu amma guutamtee qeerroodhaan ni mirkanooti jeetiin abdadha. Waa'ee dirree dhawaa waa'ee harar amma harariis oppidiyoon inumaa waajjirasii naannoo hararii keessaa baafachuu qabdii jeejaan Muraad Abdulaadii pireezidaantiin naannoo hararii. Hanqas takkeef wallaalaa jiran beektaa. Maarreen gawwaan biyyatti badee ganda saamu maal jedhama maas tokko jira bakka itti badee warra saa jaani. Saniifuu maaliif lafti Oromoo lafa Oromooti. Arraas burus iftaanis. Istaatiksii Amaaraan dho'uudhaaf goonee kanuma dirree dhawaatti kaardii Oromoodhaan Somaaleef darbaa jaan garte akka uummanni paartii mormitootaan moone Oromoodhaan Somaaleef darbaa kun waa hawaasni dirree dhawaa kan viidiyoo kan laalu hundi ni beeka jechuudha. Oromoon dhaqee kaardii Somaaleef darba maal ennaan Somaaleen moote jechuun Oromoon moote jechuudha. Amaarrummaan nu moohinii jaan dirree bahanii oppidiyoon jechuudha. Kuni fiilima gubate jechuudha. Hararittis asittis fiilima gubataadhaan hin dalagu. Dirree dhawaanis lafa Oromooti. Harariis lafa Oromooti. Jijjigallee lafa Oromooti. Ispeeshaalii amma jijjigarra wanni nu mudachaa jiru maali? Uummata keenya achirraa baasaa jiran. Uummata keenya lafarraa buqqaasaa jiran. Gamana deebisaa eessarraa baasan eessa naqan Oromoo? Lafa isaarraa Oromoo buqqaasaa jiran. Jijjiga lafa Oromooti. Somaaleen magaalaa guddoon isaanii gode. Gode hanqa misoomaan jabaattuu infiraastructure hanqa guuttattutti yeroodhaaf gartee ergisaan jijjiga haa qubatanii jaameeti. Murtiin tun hararirra murtaa'e.
Sigaltee Dr. Durrii faatu marii idduu taa'u ture Hasanaliitii fi Somaalee iddoo jechuudha. Wanni godhame sani Hararri Garmaa Mir Abdullaahitti reediyoonis dabree ture gaa'eexaa rabbee ture waan beekamaadha. Seenaan jirtu tana. Saniifuu Oromoon lafa isaarraa buqqa'uu hin qabu. Kanuma wanni biraan jiru. Oromoo lafa isaarraa buqqaasanii baqataa godhuun maal ta'e? Yeroo hunda dubbachaa turre lafti booddaraatii fi lafti magaalaa iddoo jirtu takkaa miti. Wasana jechuun muramtee gamas dabartii. Waan kana adda baasnee uummatatti himaa ture. Dubbiin daangaa dubbii guddoodha. Dubbiin daangaa dubbii dachiiti. Dubbiin dachii dubbii lafeeti. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti. Saniifuu waan kana Oromoon adda hubachuu qaba. Dubbiin daangaa yoo muramtee uummataa kan namtoommanisa yoo alaabaa fudhate ulii namni irra deebisuun jira. Amma Jabuutii falmoo hin deenyaa nuti. Dur teenya Jabuutiin lafa Oromooti. Seenaadhaas. Haayila Sillaasee Minilikii barka isaanii kan Faransaay qubsiisuudhaaf sababa baaburaatti jechuun isaaniif kontiraata farrameef. Achumaan gizee Jabuutiin muramtee bilisoomtee alaabaa fudhatte arruutii nyeetanii falmuu dandeenyu kaa. Hin falminus falmuufillee yaadnu already muramtee ertiga. Lafti biraattis akkasuma muramtii beekaa. Seenaadha kun. Akkanuma adda citaa deemaa jechuudha. Saniifuu lafti wasanaa border areas ija biraatiin ilaalamuu qabdi. Ergaalleen guddisuu wanni jechuu fedhe kanuma. Oromoon lafa isaarraa buqqa'uu hin qabu. Oromoon Oromiyaa guutuu keessaa wal gargaaru arra. Wal cinaa dhaabbatu arra. Garabal'ummaan Oromoo kan baaftoo ture san arra waliif ta'ee mirkanaa'uu qaba. Uummanni diyaaspooraa immoo at least fandii amma baname kanaan namoo hawaasa keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Especially yeroon hawaasni keenya nutti haajamu. Hawaasa siviiliyaaniin buqqa'ee abaata isaarraa buqqa'ee baqatee hawaasa katti ida'amee jiru amma yeroo kana jechuun yeroo irratti dalagamuu qabu. Yeroon hawaasa keenya gargaaruu qabnu. Diasporaan financially yeroon gargaaruu qabnu yeroo tana. Uummanni Oromoo baga walitti dhufee baga wal arkee baga diina isaatis arkee baga waa hunda arkee amma waa hundinuu qabsoofillee kamijjaa'u na fakkaata. So wal cinaa dhaabbachuun dirqama ergaa xiqqoo tanaan dabarsuu fedhee lafti Oromoo lafa Oromooti. Jijjigaas lafa Oromooti dirreen dhawaatis Harariis. Sadeenuu lafa Oromooti. Har'a Oromoon ija addaatiin achitti ilaalamaa jira jechuudha. Kuni seenaa bara dheeraa miti. Amatuma 1819 dabaree kana yaadachuudha jechuudha. Achi dura waan ture achi as jijjiirame jechuudha wanni kuni. Saniifuu seenaadha. Seenaa fagoo miti. If duuba deebi'ee Lammaa Magarsaa akka mootummaa pireezidaantiin Oromiyaatti waan kana ilaalee lafti Oromoota ergisaan kan namte san ni gayaa farraan tana isaan misoomanii saniifuu Oromiyaaf deebisuu qabdi. Jijjiga Oromiyaaf deebi'uu qabdi. Ormian's Network. ONN. Tugas dan Risma.